Taphoonni Pirimeer Liigii 4 boru yoo taphataman Liverpool Anfield Roaditti Manchester City waliin kan taphatu ni eegama. Tapha kanaan kilaboota ga'umsa yerootiin waliif faallaa ta'antu waliin morkata. Manchester Cityin taphoota 6 walitti aansuun injifannoo malee imalaa jira. Isaan keessaa immoo taphoota 5 walitti aansuun mo'ame. Liverpool ammoo bara kana Pirimeer Liigiidhaan tapha tokko qofa mo'amuun qabxii 31 liigichas dursa. Morkataa isaa ga'umsa gadi aanaa irra jiru dirree isaa irratti simata. Tapha kanaan Liverpool Ibrahima Konaatee sarara ittisaa irratti miidhamaan dhabeera. Tapha Champions League Awurooppaa Liverpool 2-0 Real Madrid injifate irratti miidhama jilbaa kan keessummeesse Ibrahima Konaatee torbaanota 5 hanga 6 dirree irraa fagaachuun mala jedhame. Pep Guardiolaan ammoo taphattoota miidhama irraa bayyanatan hin ifoomsine. Tapha kanaan taphataan sarara jidduu Manchester City Kai Gundogan tapha Premier League 200ffaa isaa taphata. Taphichi boru sa'aatii 1 irraa eegaluun taphatama. Liverpool yoo injifatee garaagarummaa qabxii City waliin qabu gara 11tti bal'isuun waancaa liigichaatti siquuf morkata. Boru sa'aatii 10 fi walakkaatti Enzo Marescaatiin kan leenji'u Chelsean Stamford Bridgetti Aston Villa simata. Dhawaata keessa fooyya'aa kan dhufe Chelsean tapha kana injifatee Manchester City yoo mo'ame sadarkaa lammaffaatti ol siqa. Pedro Neto fi Malo Gusto tapha kanaan Chelseaf ni deebi'uuf eeggamu. Enzo Marescaan taphattoota tapha Conference League heedaneem ittiin injifatan irraa 10 jijjiiruun gara dirree seenuuf eeggamu. Leenjisaa haaraa Ruben Amorim leenji'aa fooyya'aa kan fakkaatu Manchester United Old Trafforditti Everton simata. Manchester Unitediif Harry Maguire fi Lisandro Martinez shaakala waan hojjetaniif taphachuun malu jedhame. Torbee darbe Manchester City Itaalitti goolii 4-0 kan injifate Tottenham ammoo Fulham waliin taphata. Taphoonni Pirimeer Liigii 4 boru yoo taphataman Liverpool Anfield Roaditti Manchester City waliin kan taphatu ni eegama. Tapha kanaan kilaboota ga'umsa yerootiin waliif faallaa ta'antu waliin morkata. Manchester Cityin taphoota 6 walitti aansuun injifannoo malee imalaa jira. Isaan keessaa immoo taphoota 5 walitti aansuun mo'ame. Liverpool ammoo bara kana Pirimeer Liigiidhaan tapha tokko qofa mo'amuun qabxii 31 liigichas dursa. Morkataa isaa ga'umsa gadi aanaa irra jiru dirree isaa irratti simata. Tapha kanaan Liverpool Ibrahima Konaatee sarara ittisaa irratti miidhamaan dhabeera. Tapha Champions League Awurooppaa Liverpool 2-0 Real Madrid injifate irratti miidhama jilbaa kan keessummeesse Ibrahima Konaatee torbaanota 5 hanga 6 dirree irraa fagaachuun mala jedhame. Pep Guardiolaan ammoo taphattoota miidhama irraa bayyanatan hin ifoomsine. Tapha kanaan taphataan sarara jidduu Manchester City Kai Gundogan tapha Premier League 200ffaa isaa taphata. Taphichi boru sa'aatii 1 irraa eegaluun taphatama. Liverpool yoo injifatee garaagarummaa qabxii City waliin qabu gara 11tti bal'isuun waancaa liigichaatti siquuf morkata. Boru sa'aatii 10 fi walakkaatti Enzo Marescaatiin kan leenji'u Chelsean Stamford Bridgetti Aston Villa simata. Dhawaata keessa fooyya'aa kan dhufe Chelsean tapha kana injifatee Manchester City yoo mo'ame sadarkaa lammaffaatti ol siqa. Pedro Neto fi Malo Gusto tapha kanaan Chelseaf ni deebi'uuf eeggamu. Enzo Marescaan taphattoota tapha Conference League heedaneem ittiin injifatan irraa 10 jijjiiruun gara dirree seenuuf eeggamu. Leenjisaa haaraa Ruben Amorim leenji'aa fooyya'aa kan fakkaatu Manchester United Old Trafforditti Everton simata. Manchester Unitediif Harry Maguire fi Lisandro Martinez shaakala waan hojjetaniif taphachuun malu jedhame. Torbee darbe Manchester City Itaalitti goolii 4-0 kan injifate Tottenham ammoo Fulham waliin taphata.